Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22, 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan guyyaan har'aa muddee 30 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Rakkoo nageenya naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa sodaaf jecha abbootiin konkolaataa gargaarsa namoomaa deddeebisuu sodaatan itti gaafatama lammummaa isaanii akka ba'an waamichi godhameefii jira. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo wal dhabbii keessa turan murtee boordii filannoo kenne qabxiilee garaagaraa irratti komii qabaachuu isaanii gamni lamaanuu himatan. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Naannoo daangaa Beenishaanguliif Itoophiyaa irraa muddamni ture yeroo ammaa qabbanaa'us humnoonni Sudaan daangaa qaxxaamuranii lafa qabachuu isaanii ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Qophii dirree diimokiraasii keessatti itti deebina. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya. Pirodiisariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara sooraatiin dabarsa. Babaaroo Tole, galchumaaf waliin sannagayaa. Joo Baayiden namni pireezidaantummaa Ameerikaatii filatan torban 3 keessatti mootummaa harkatti deebifachuuf qophaa'uu jira. Bulchiinsi pireezidaantii Tiraamp akka inni qorsa koronaa uummataan ga'uu jiru hanqina guddaa qabaa jedheetiin dubbate. Bulchiinsi pireezidaantii Tiraamp ammoo tuni dharaa jedhe. Baayiden yoo mootummaa fudhate qorsa kana ariitiin uummataan ga'uuf karoora qabaa jedhe. Koronaan Ameerikaa keessatti ammaan tan nam 339 caala galaafate. Taatullee akka ji'a lamaan dura kaanitti akka malee dhukkubni kun nama hedduu irratti arguutti hin jiran. Haa taatuuti immoo ammaan tanallee guyyaatti nam 180 fa'aa irratti argan. Keessumattuu iyyuu kadhiyootan gannaaraaf jedheetiin namni kiriismaasiif jedhee akkan karaa yaa'uufan keessatti akka ogeeyyooti fayyaa jedhanitti dhukkubi kun akka raallee caal ta'uu danda'a. Joo Baayiden yoo iyyuu hujii jalqabe guyyaa 100 keessatti akka namni miliyoona 100 qorsa kan argatu tolchaa jedhee karoora baafate. Karoorri pireezidaantii Tiraamp ittiin jiru ammoo hagajji muddee dhumachuu jiru kan irratti namni miliyoona 20 qorsaan kennuuf hojiitti jira. Ameerikaa kutaa Joorjiyaatti dorgommii seneetaroota irra deebi'uu jiran. Warra armaan duratti wal dorgomka harka wal xiriyaata argate jennaani amma deebi'aniitiin abbaa keessaa mo'atu laaluuf irra deebisan. Paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraatiitti irratti dorgomuu jira. Joo Baayidenii fi ittaantuun isaa Kamala Haaris warri pireezidaantummaa fi ittaantuu pireezidaantiitiif filatanii nam paartii isaanii fuula bu'ee deeggaruu fi achi dhaqaniitiin akka uummatii baay'ee filatu jajjabeessuu jiran. Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi ittaanaan isaa Maayik Peensilleen nam paartii Rippaabilikaan fuula bu'eetiin dorgomu jajjabeessuuf akka uummatii baay'eetiin filatu hul'ifachuuf itti jiran. Baayiden warra Demokiraatotaa dorgomu lamaan Atlaantaa Joorjiyaa dhaqeetiin qarqaaruuf achi dabre. Pireezidaantii Tiraampii fi ittaanaan isaallee armaan durattuyyuu Atlaantaa gama kaabaa dhaqaniitiin akka uummatii jarhan baay'eetiin filatu jajjabeessa bahan. Namni dorgommii tana mo'atan mootummaa Ameerikaa gam tokkoon harkatti deeffata. Ameerikaan seneetaroota 100 qabdi. Godini 50 keessaa nam lamaaf filatama. Seneetariin Ameerikaa tokko ganni 6 hojjeta. Ganni 6 dorgoman. Ameerikaan ammoo miseensota mana marii 435 qabdammaan tana. Warra kan ammoo ganna 2 filan. Akkanaan Ameerikaan miseensota Kongireesiis 535 qabdi jechuudha. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Tigraay naannoo Humeraatti akka warri lafaa jedhetti lolaa asitti eenyummaan nam miidhuu fi qabeenya abbaa qabu hedduu saama ba'an. Akka dhalattooti Tigraay gaazexeessoo VOA naannoo sun jiru Yoonataan Zebdiyoositti himanitti namni hedduun teessumattuu ijoolleen kaa'ima tanaaf jedhaniitiin Suudaanii fi Tigraay gama walakkaatti baqachuu jiran. Akkanaan namni beeljabduu rakkoo hedduu jirallee jedhu. Obbo Simaachoo Dessaaleny bulchaa nagaa fi eegumsi naannoo Humeraa jedhee gabaasa VOA'tti himetti eegi waraanii addaa naannoo Amaaraatiif waraanii federaalaa naannoo sun to'ate asitti saamichaa fi wanjeelii akka yaayyuu diqqaate. Humeraan lafa waraanii Itoophiyaa seera kabachiisuuf jedheetti seene keessa tokko Gondarirra kiiloomeetirii 250 fagaatti. Warri lafaalleen magaalii tuniin nagaa deebi'uu jirtii jedhanii jedhu. Akka bulchiinsi Beenishaangul Gumuz jedhetti namni 100 olii naannoo sunii baqate qarqaarsa tokkoon argachuu jiraatullee soda lafaatiif jedhanii qarqaarsi naannoof federaalirra dhufu akka dansaa ga'uutti hin jiru. Haa taatuuti immoo uummatillee walumkaa qarqaaruutti jira. Asteer Misgaanaatti argama. Oduu Afrikaa tadhibiit dabar paartileen mormituu Sentiraal Afrikaa Rippaabilik akka filannoo pireezidaantummaatiif paarlaamaa biyya isaanii tadhiyootaan irra deebisan fedhan. Akka jechi isaaniitti filannoon suniin karaa qajeelaan hin deemne filannoo jechuullee hin danda'ani. Uummatilleen hedduun baay'een filan. Mootummaan ammoo filannoon sun filannoo qajeeltuuf qulqullitti jedha. Filannoon tun sila sanbata dabre. Taatullee soda lafaatiif jedhanii akka paartileen mormituu jedhanitti namni harka hedduun filannootti gadi hin baane.
Biyya keessa paartiin mormituu beekamtuulleen filannoon pirezidaantummaa biyyi sunii dhiyoo tana pirezidaant Naana Akufo-Addoot moot jedhane seera filannoon guunne waan filannoo jedhanii mitiiyyuu jedhu. Paartiin mormituu NDC'n tunin akka manni murtii waliigala biyyi isaanii filannoo tana irra deebisiisu gaafachuu jiran akka paartiin mormituu tun jettu tunin filannoo miti taphumaayyuu. Pirezidaantiin Aljeeriyaa Abdulmajid Tabawune jilamaan duubatti kalee galgala Jarmanii irra biyyi isaa deebi. Nama kunin koronaa irratti arganii hamachuuf achi dabre. Biyyi isaallee rakkoo siyaasaa fayyaa fi mal jireenya hama keessa baate kalee galgala biyyi isaa deebi. Bulchoota Aljeeriyaa ka koronaa irratti arganii wallaanachaa ba'an keessaa warra qaraati. Yemenitti yoo akkam xiqqaate nam 10 caalaa xiyyaara Eden keessatti fixan. Hedduu mammadeessanillee. Jechaan tunin akkuma xiyyaarii geejjiba bulchaa haaraa Yemenii Saawud Arabiyaa fuudhee dhufeen jalqabde. Yemen balleessa tanaa fi milishoota Iraan gargaartu Hutii himatti. Bulchootii Hutii tan ammoo keessa hin jirru jedhan. Kabinee fi muummeen ministeerii biyyi suni Maheen Abdulmalik ambaasaadar Saawudii jiruu fi bulchoota akka kaallee fudhatanitti yoosum lol sun dura gorsan. Anaa fi miilota kiyyalleen magaala Eden keessa jirra nagaa qabnaa jedheetiin Twitter irratti barreesse Maheen. Yemeniin biyyi mootummaa dhabdeetiin waan hedduun rakkachaa baate. Saawud Arabiyaan warri si bulchullee falaa baate. Bulchooti haaraa tunilleen akkuma jariitii xiyyaara gaheen lolitti jalqaban. Osloo deebin. Noorweektii diiram kana manneen kurni hedduutiin lafti citte. Nam 10 caalaan miidhame 21 ammoo du'aaf jireenyaan barbaaduu jiran. Fulaan lafti namaan citte tuni laf manneen jireenya keessa jiran. Jirdiram jedhani teessoo mootummaa Noorweey Osloo gam kaabaatiin kiiloomeetira 30 fagaatte. Televezyiinii irrallee wanni mul'ata. Manneen hagi tokko rarraa balee ijaajjanii fi kan ammoo laf qurxamte. Helikooppiterilleen labsuun irra mare nam guuruu jira. Nama 700 caalaa akka kanaan afaan balaati guuran akka oduu poolisii biyyi sun irraa argannetti soraan dhaqeetu tu namaaf qabtan. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoonni hiyyeeyyiin tallaalii farra dhukkuba COVID-19 carraa qorannoo adda addaa fi dhukkuba kanaaf wal'aansa akka argatan gochuuf Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO fi michoonni isaa yaada Access to COVID Tools yookaan ACT jedhamu dhukkubsattoota COVIDiif waan barbaachisaa ta'an akka argataniif gargaaru lafa kaa'an. Qindeessaa akka ta'an Bruce Aylward akka jedhanitti weerarri koronaa akka guutuu galaanaa lafa fudhateetu jiru maallaqni gargaarsaaf biyyootii biraa argamu garuu akka burqituu bishaanii xiqqootii jedheera. You know what, folks? Right now, financing is what stands between us and getting out of this pandemic as rapidly as possible. It's as simple as that. Wanni beekamuu qabu yeroo ammaa waa'ee maallaqaa nuu fi weerara kana keessaa hatattamaan ba'uu gidduu dhaabbatee jira. Rakkoon jiru kanumaa jedhan. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii miliyoona 71 akka caale kan gabaase jaarmiyaan fayyaa addunyaa kanneen miliyoona 1.6 caalan du'aniiru jedheera. Aylward akka jedhanitti karoora baafne biyyootii hiyyeeyyiin ga'uuf maallaqa argamee fi kan barbaannu gidduu addaddummaa doolaara biliyoona 28tu jira. Karoora kana fiixaan baasuuf waggaa haaraa seenu 2021f maallaqi kun argamuu qabaa jedhan. With all the attention on vaccines, it's absolutely essential that we continue to look at not just diagnostics, but ilaalchi jiru hundumtuu waa'ee tallaalii farra COVID-19 ta'ee yeroo jiru kanatti qorannaa gaggeessuu qofa irratti otoo hin taane lubbuu uummataa du'arraa oolchuu barbaanna taanaan waa'ee namoonni qabaman wal'aansa akkamii akka argachuu qaban irratti itti fufnee hojjechuun akkaan barbaachisaadha. Kutaalee wal'aansa hatattamaa yookaan ICU dhiphisaa ka jiru isaan kana. Uummanni fageenya waliisaa gidduu eeguu dadhabuun immoo jeeqamsa diinagdee hordofsiisuunsaa beekamaadha jedhan. Aylward gama isaaniin akka dubbatanitti biyyoonni maddi galii gadaanaa fi giddugaleessa ta'an tallaalii farra COVID-19 akka argatan gochuuf dorgommii ta'u keessatti biyyoonni dureeyyiin callisanii ilaalaa jiruu jedhan Aylward. Sagantaan fayyaa addunyaa biyyoonni hiyyeeyyii gatii xiqqaan akka tallaalii argatan gochuuf carraaqqii taasisaa jiran biyyoonni sooreeyyiin akka deeggaraniif Aylward iyyatanii jiran. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ammaan booda tallaalii namoota biliyoona 2f kennamu bitee biyyootii hiyyeeyyii 92f bara haaraa baatii tokko booda seenu 2021tti raabsuuf maallaqa hin qabu.
So what we're trying to do with those 2 billion doses is target them in a way that it is going to unstick the ICUs, the social distancing, and get our... Kanaaf tallaaliiwwan biliyoona 2 kana waliin namoota kutaa wal'aansa fayyaa kan hatattamaa yookaan ICU keessa jiran hanqisuuf fageenya eeggachuu fi diinagdeen akka bayyanatu irratti xiyyeeffanna. Sodaa dhukkubi kun fide keessaa ba'uuf ofirratti amantaa sadarkaa nama dhuunfaatti lafa hojiitti hawaasa biyyattii keessatti hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Wanni hojjechuu dandeenyu kana garuu addaddummaa doolaara biliyoona 5 jiru hin argannu taanaan kana gochuu hin dandeenyu jedhaniiru. Tallaalii farra dhukkuba COVID-19 argachuun abdii kennee jira. Ta'us garuu tallaalii barbaachisu mara oomishuun weerara kana addunyaarraa dhabamsiisuun yeroo gaafataa jedhaniiru. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo wal dhabbii keessa turan murtii boordiin filannoo kenne qabxiilee garaagaraa irratti komii qabaachuu isaanii gam lamaanuu himatan. Boordiin filannoo dhimma hoogganoota kanaa ilaaluu eegale jiddugalummaan osoo hin taane waan komiin isaan irratti dhiyaateef ta'uu ibsee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Waldhabbii hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumamee laalaatiin ture dhiheenyatti murtee kan kenne boordiin filannoo Itoophiyaa murtee inni kenne irratti qabxiilee garaagaraa gama lameenuu mormii akka qaban raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbataniitiin jiru. Hooggantoonni sabquunnamtii gama hooggana adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatii fi gama obbo Araarsoo Biqilaatiin jiran qabxiilee garaagaraa irratti akka yaada boordichaa komatan dubbatu. Hoogganaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo gama obbo Araarsoo Biqilaa obbo Qajeelaa Mardaasaa akka dubbatanitti boordichi yeroo gama lameeniif tolu waliin mari'adhaatii na beeksisaa jedheetiniin qajeelcha kennuu isaatiin wal qabateetiniin kun sirrii miti jedhu. Ijoon dubbii qabxii sadaffaa murtii sadii murteessinee jiranii murtii sadan keessaa murtiin guddaan inni furmaata jedhanii isaan ka'anii guyyaa boordiin murteessu bakka boortii warra boordiidhaa jiranitti taasifama guyyaa sammuu nuti murteessaa jiranii gaafa dura. Dhalaa amma official nu ergan irratti immoo waliin guyyaa beellamaanuu kennaa. Guyyaa sa'aatii fi sa'aatii isaa hanga gaafa amajjii 19 bara 2013tti guyyaa itti walgahiin jalqabaa bakka boordiidhaa jiranitti ta'u nu beeksisaa jiranii jechuudha. Asirratti nuti deebii ilaanee irra jiru waan akkasii ilaalchisnee dhalaadhaan amma konfliktii keessa nama jiru. Konfliktii keessa ture which is reality. Otoo konfliktiin sun resolved hin ta'in nuti bifa kamiiniti waliin haasofnee deebifnee yommuu qaama sadaffaa tokkoof immoo beellama kennina. Kanaaf isinimti akkuma jalqabaa jettan sanatti xumuraasa jirutti deebifnee jechuudha. Kanaafiyyuu teettanii garee kaan waliin wanni haasoftan wanni wal beellamtan hin jiru jechaadha ajaja yookaan immoo murtee boordii filannoo kana booda. Ergasii nuti qaama muraasan waliin ta'ee sana duras qaama wal arginee akkuma biraatiinis waliin haasofnee suma kanas boordii beeksifnee deebii eegaa irraa jechuudha. Qabxiin gama biraa garri obbo Daawud Ibsaa fa'aa ittiin falman boordichi rakkoo gidduu kennaa akka ofii kennaa fudhannu dhiisuudhaa malee jaarsummaa gidduu taa'uun sirrii miti kan jedhudha. Dubbii himaa gama obbo Daawud Ibsaa fa'aa ta'uu isaanii kan ibsan obbo Battee Urgeessaa dhaabichi dambiilee ittiin bulu kan rakkoo keessoo isaa ittiin furatu qaba jedhan osoo inni kun bira darbameetiin hin jenne boordiin giddugalummaadhaan dhimma keenya ilaaluun sirrii miti jechuudhaanis falman. Galma boordii filannoo biyyoolessaatti akka walgeessanii dubbattan guyyaa sibiif aanja'uu fi namoota bakka buuftan dheeratii nu ergaa kan jirtu nu ba'e eeggaddaa talaani. Haa ta'uti nuti murtii kana akka kora sabaa irratti rakkoon jiru yoo qaamni haga ammaatti murtii kennametti quufne jiraate kora sabaa irratti fala dhumaa argatu kallattii kaa'ame kana fudhanneerraa hiriiraatiin kan jechaaf turre seera ittiin bullu waan qabnuuf waan seerri keenya jedhu irra fe'amee utaalamee boordii filannoo bira gahuun addacha dhaaba keenyatti alatti rakkoo dhaaba keenyaa furuudhaaf yaaluun jalqabumaa isaa dogoggora jennee falmaa turre mufannaa keenya yookaan eeka keenya keenyee xalaa barreeffameerraa kanaaf ramannee
addisa boordii filannoo jalatti bakka sanatti dhibdee keenya furachuuf imalli boonu hin jiru. Kana jala murree beeksifnee jirraa uummanni Oromootu akkuma kana nu hubatu barbaada. Waldhabbiin akka jirutti kaasu gama kaanii kana jechuun waliin haasa'uudhaaf iyyuu wanti rakkisu jira taanaanii boordichi gidduu kana taa'ee haasa'uun maali wanni sirrii hin ta'in jettanii himtu isin? Addacha jaarmiitti qabu keessatti sirna dhaabaa keessatti waliin keessee dubbachuurraa wanti si oolu hin jiru. Lolli dhuunfaa hin jiru as keessatti. Qaama biraa affeeruun immoo akkasuma walabummaa dhaabichaa kan sarbu waan ta'eef inni mataan isaa yakka. Yoo sirna dhaabatiin furmaanni maayii kennamuu hanqate qofa qaamni lamaanuu kana seera qabnuun turachuu hin dandeenye. Mee isin gidduu isaatti nuu laalaa jedhamee kan qaama sadaffaatti dabarfamu ol ta'iinsan malee qaamni mufate kamiyyuu gulantaawwan ta'ee kan hundumaa yeroo adda addaa utaalee qaama sadaffaatti dubbisaa kan deemteessu yoo ta'e. Qaamni labsatee lafa kaawwate sun hojiirra hin oolu jechaadha. Qaamni dhibdee isaa keessatti furachuufis walabummaa isaatis hin qabaatu jechaadha. Yeroo hundumaa waan alatu kamiifuu gara qaama sadaffaaf fiigaa qaamni sadaffaatis akka barbaadetti walabummaa dhaabaa sarbee gidduu galee akka dubbii laaquu affeeraa jira jechuudha. Dhimma gama lameenii irrattiyyuu deebii kan kennan gorsituun dhimma koominikeeshinii boordii filannoo Itoophiyaa aadde Sooliyaanaa Shimallis yaada gama obbo Qajeelaa Mardaasaatiin ka'e isaanis walitti dhufanii mari'achuu yoo hin taane qaama sadaffaadhaanis mijeessuun akka danda'amu dubbatan. አብሮ መቀመጥ ችግር የሚሆንባቸው ከሆነ እኛም ኢንቪዥን አድርገናል አይተነዋል እንደዚህ አይነት ችግር ሊኖር ስለሚችል ofii waliin ta'aniitiin haasa'uun yoo kan rakkisu taate nutis waan akkasii hubanneetiin jirra waan ta'eef haala mijeessineetiin galma waajjira keenyaatti ta'anii akkaataa ittiin mari'achuu danda'u mijeessuu ni dandeenya jedhan. Kan gama obbo Battee Urgeessaatiin boordiin dhimma keenya taa'eetiin laaluun giddugalummaadha jedhameef ammoo sirrii ta'uu dhabuusaa dubbatan. Keessattuu rakkoo kana gamni lameenuu gaafa wal ugguraniitiin jedhan ofii isaaniitii qabatanii gama boordichaa dhufan kan jedhan aadde Sooliyaanaan boordichi rakkoo isaan dhiyeeffatan ilaale malee waan dambii isaanii cabseetiin gidduu seenes hin qabuudhaan dubbatan. አንደኛው የቦርዱን ኢንቮልቭመንት የቦርዱን ውስጥ መግባት ኢንቫይት ያደረገው ሁለቱም ህገወጥ የሆነ እገዳ አድርገው ያንን እገዳ ደግሞ ቦርዱ ጋር ማምጣታቸው ነው። tokkoffaa boordichi akka gidduu wal kongodhe uggura seeraan alaa gama lameeninuu taasisaniitiin boordichatti yennoodhaaf fidatanii lammaffaa rakkoo uumame kana koreen naamusaa fi to'annoo furuu dadhabuu isaatu kana fide. Koreen kun gara kiyyaan waan furullee hin qabu jechuudhaan boordichaaf ibseetiin jira. Sadaffaa irratti ammoo kallattiin boordichi kaa'eetiin jedhe kora sabaa akka waaman haala dambii dhaabichaatiin ajajeetiin jira. Inni kun waan adeemsa dogoggoraa qabu tokkollee hin qabu jedhan aadde Sooliyaanaan. Aadde Sooliyaanaan akka dubbatanitti jijjiirama hoggansa dhaabaallee ta'ee rakkoo gidduu isaaniitti boordichi laaluudhaaf dirqama qaba kan jedhan yoo ta'u ammallee taanaan gamni lameenuu waliigaleetiin hanga ammajjii 30 bara 2013tti kora sabaa waamanii kallattiilee kaa'ameef raawwataniitiin boordichaaf akka gabaasan yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Naannoo daangaa Sudaaniif Itoophiyaarra muddamni ture yeroo ammaa qabbanaa'us humnoonni Sudaan daangaa qaxxaamuranii lafa qabachuu isaanii ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Weerara kana kanneen deeggaran hayyoonni waraanaaf siyaasaa akka Sudaan jiraatanis sabatiinsa naannoof kan Itoophiyaa kan hin barbaanne qaamonni sadaffaan dhiibbaa akka godhan ta'uun tuqameera. Itoophiyaan ammayyuu haalli isaa nagaadhaan akka xumuramu ka barbaaddu ta'uu dubbii himaan ministeerichaa dubbataniiru jaallannee dhiyeessa. Waajirri dubbii himaa kan ministirii dantaalaa Itoophiyaa torbaniin ibsa kennu kanaan hidhattoonni Sudaan lafa waggaa 100 oliif lammiiwwan Itoophiyaan qotamaa ture daangaa ce'uun humnaan qabachuu isaanii beeksisee jira. Gareen ittaanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Mokonniiniin durfamu kaartuun keessatti argamee biyyooti lamaan gidduu ka ture hariiroon wal gargaarsaaf obbolummaa akka itti fufu dhaamsa dabarsee akka ture dubbii himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaniiru. Gama Itoophiyaan wal gargaarsaaf obbolummaan jiru akka itti fufu ka barbaadamu ta'uu obbo Dammaqaa Mokonnin hubachiisanii turan jedhan. Garuu gama Sudaaniin kan calaqqifamaa jiru faallaa kanaa ta'uu አምባሳደር ዲናን ibsaniiru. በሱዳን ሴኩሪቲ ሱዳን ታጣቂዎች በሱዳን ወታደሮች humnootiin nageenyaa hidhattoonni loltoonni Sudaan daangaa Itoophiyaa seenuun
haleellaa kan itti gaggeessan lafaa fi qabeenya qonnaan bulaa fudhatanii inumaayyuu gama miidiyaan daangaa keenya lafa keenya waan deebisnee qabanneef hin gadhiifnu hanga jechuu ga'an. Yaadi kun aangawoota sadarkaa olaanaa ka Sudaan biraas dhaga'ameeraa jedhan. Yeroo ammaa muddamsi sadarkaa duraa itti fufuu dhiisee yookaan jiraachuu baatuyyuu seera cabsanii waggoota 100 ta'uuf daangaa beekamaa garuu hin sararamne qabatanii jiru jedhan Ambaasaadder Diinaan. Gochi Sudaaniin gaggeeffamu kun humnootii ka biroo dhiibbaa godhan kan of keessaa qabu ta'uu xiinxala gaggeessineen bira geenyeerraa jedhu obbo Diinaan. ተዋናዮቹ ሱዳን ውስጥ የተወሰኑ የፖለቲካ ኤሊቶች ወታደሮች ጭምር ሆነው ነገር ግን በዋናነት ሱዳን keessatti namoonni siyaasaa beekamoon hangi tokko loltoota waliin ta'anii garuu adda durummaan alaa kanneen uummata Sudaanii fi Itoophiyaa keessaaf iyyaanne keessumaa kutaan sun jeeqamsaan akka raafamu kanneen barbaadan akkasumas sana keessaa bu'aa argamu gargaaramuu humnootiin fedhan jiruu jedhaniiru. Humnootiin kun fedha ofii kan qaban malee Itoophiyaafis ta'e Sudaaniif jedhanii miti garuu jeeqama kutaa sanatti uumamurraa bu'aa argamuun gargaaramuu fedhu jedhaniiru Ambaasaadder Diinaa Muftii. Hariiroon Itoophiyaaf Sudaan gidduu, Itoophiyaaf Keeniyaa gidduu, Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduu, Itoophiyaaf Eertiraa gidduu walumaa gala Itoophiyaan biyyootii naannaa waliin rakkoo keessa yoo galte bu'aa irraa arganna jedhanii hojjetu. Isaan kun eenyu akka ta'an waan beekamuuf sadarkaa duraatti itti hirmaatu kana yeroo jennu immoo Sudaan keessatti warra akkasii hin jiran jechuu miti jedhan. Warra akkasiin dhiibamanii kan hojjetan akka jiran beekuutu barbaachisa. Ejjennaa mootummaa Itoophiyaa caalaatti kan ibsan Ambaasaadder Diinaan humnootiin namoota siyaasaaf waraanaa qaban kun Sudaaniin dhiibaa ka jiran yoo ta'u tasgabii naannoo kanneen sodaatanii jedhu. Jarreen kun beekamoodha garuu maqaa isaanii dha'uu hin barbaachisu jedhan. Mootummaan Itoophiyaa kiyyoo kaa'ameef kana hordofee ittiin seenu jedhanii karaa addaatu jiraa jedhu Ambaasaadder Diinaa Muftii. እነዚህ ኃይሎች በቅኝ አገዛዝ መንፈስን ነው ሱዳንን የሚያዩት። ከሌላው ቅኝ አገዛዝ ጋር ተባብረው ሱዳንን ሲገዙ የነበሩ አሁንም የሚታወቅ humnootiin kun ija koloneeffannaa duriitiin Sudaaniin ilaalu humna koloneeffataa wajjin ta'uun Sudaaniin kanneen bitaa turanidha. Kanneen lafa beekamaa kan Sudaan bal'aa qabatanii warra jiran keessumaa Sudaanota bifa keenya qaban kanneen akka namaatti hin ilaalleef moggaasaa biraatti kennanii ammayyuu gabaa baasanii gurguraa jiruu jedhu. Walumaa gala kun hundumtuu ta'eetu jiruu hariiroo Sudaan waliin qabnu kunuunsuu barbaanna akka jedhan Ambaasaadder Diinaan sadarkaa isaan barbaadanitti itti seennee dhoqqee bukeessuu jechuun rakkoo keessa seenuudhaa amantii jedhu qabnaa jedhaniiru. Kanaaf haalli kun karaa nagaan akka furamuuf mootummaan carraaqqii akka itti fufu walga'iisa duraas beellamaan addaan baane waan ta'eef dafnee walagarra abdii jedhu qabnaa jedhu. Kanneen bu'aa ofiif fiigan saaxiluutti fufna. Uummanni Sudaanis baruu qabaa. Dammaqee akka ilaaluufis yeroo mara dhaamsa barbaachisu karaa kamiin iyyuu dabarsuun carraan laannuuf jedhan. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Tigraay keessatti hojiin seera kabachiisuu fi naannoo sana tasgabbeessuu itti fufee akka jiru Ambaasaadder Diinaan ibsanii mallattoo ga'aas agarsiisaa akka jiru balaliin xayyaaraa sadarkaan deebisuuf tajaajila bilbilaa fi geejjiba daandilee jajjabaatee itti fufee jira jedhu. Tajaajiloota kana bal'inaan akkasumas qulqullina haala qabuun kennuuf yaalii hedduu akka gaafatu kan ibsan yoo ta'u gama sabaa himaan ololli gabaafamaa ture dadhabaa akka deemeef garuu ammayyuu akka jiru ibsaniiru. በውጭ ሚዲያ በተለይ ቀደም ሲል የኢትዮጵያ እንደ ሀገር ወዳጅ የነበሩና በኋላ ግን ወዳጅነታቸውን ከዚህ ሚዲያን biyya alaa kan duraan akka biyyaatti Itoophiyaaf aantee turan booda garuu aantummaa isaanii kan garee TPLF kanneen yakka raawwatan waliin kan itti fufan jiru. Ammayyuu kan jechaa jiran warri Eertiraa Tigraay keessa mooraa baqattootaa jiru keessa lammiiwwan Eertiraa jiraatan gidirsaa jiru. Loltoota seensisanii qorataa jiru. Warshaa Tigraay keessaa maqaa dha'anii sakatta'aa jiru barbadeessaa jiru jedhu. Garuu biyyoonni michuu Itoophiyaa ta'an kan Afrikaa keessaas ta'e kan iddoo biraa gama dippiloomaasiif siyaasaan nu deeggaran malee humna waraanaan Itoophiyaa cina
hin dhaabbanne jedhaniiru ambaasaadder Diinaan. Dhiittaan mirga namoomaa Tigraay keessatti dhaqqabe qaama walaba ta'een akka qoratamu tokkummaa mootummootaa dabalatee qaamonni biraas gaaffii dhiyeessan mootummaan Itoophiyaa hin fudhanne himata jedhus kun soba dhugaarraa fagaatee jedhan. Gargaarsa dhala namaafis balballi keenya banaadhaa jedhanii የማጣራቱም ስራ ኦልሬዲ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሪፖርቶችን በየጊዜው እየወጡ ያለበት ሁኔታ ነው። አሁንም ፋርዘር እዛ አካባቢ የተፈጸሙት አትሮሲቲስ በማንም ይፈጸም haala kana qulqulleeffachuu jalqabnee gaggeessaas jirra. Gabaasaaleenis ba'aa jiru. Caalaatti fixiinsa iddoo sanatti gaggeessame eenyuyyuu haa ta'u qoratamee ifa ba'uuf carraan jiru bal'aadha. Waldura dhaabbannaa ture. Rakkoo guddaan Koomishinni Mirga Dhala Namaas ta'e jaarmeewwan addunyaa mootummaan eegumsa godhee fi asiin deemaa yeroo ittiin jedhu lakki nutoo asiin deemnaa jedhu baay'een isaanii namoota gara biyya alaatti ceesisuu barbaadu. Dirree xayyaaraattis qabaman jiru. Maqaa gargaarsa dhala namaan dhufanii nama barbaadan baasuu dhufu. Garuu immoo dhorkamne jedhanii dubbatuu jedhan ambaasaadder Diinaan. Kana malees sochii gama dippiloomaasiin taasifame ibsuu isaanii oduu gabaasaan VOA Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa gabaaseera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Eeshiyaaf kibba Ameerikaarraa kanneen dawaa sammuu adoochuu heerooyinii fi kookeenii jedhamu deddeebisan biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gad jiran kanneen bu'uurri misooma isaanii murtaa'aa ta'e keessatti dawaa sammuu adoochuu kun naannoo daangaarraa utuun beekamiin akka daddarbu taasisaa jiru. Bara 2013 fi bara 2016 yeroo jiru gidduutti walumaa gala ardii Afrikaa keessatti kan qabame jalqaba baatii sadaasaa kan bara 2019 caalaa kookeeniin Giinii Bisaawoof Keep Verde keessatti qabame. Mootummaan Ameerikaa balaa babal'ataa adeeme kanatti duuluu gargaaruuf humnooti nagaa eegumsaa seera eegsisuu irratti bobba'an kan Laayibeeriyaa keessaaf deeggarsa meeshaalee adda addaaf deeggarsa teeknooloojii gochaa jira. Yeroo dhiyoo Laayibeeriyaan dhaabbata dhimma dawaatti duulu kan LDEA biraa yuunifoormii, kophee, sibiila harka namaa ittiin hidhan, laaptooppii, piriintarii fi meeshaalee namoota dawaa sammuu adoochuu deddeebisanitti duuluuf gargaaru argattee jirti. Eembasii Ameerikaa kan Laayibeeriyaa jirutti daayirektarri yeroo fi kan dhimmootii dawaaleef seera eegsisuu Stiifen Kiisk akka jedhanitti mootummaan Yuunaayitid Isteetsi waggoota dheeraadhaaf dhaaba kana waliin michummaan hojjetee jira. Gaazexaa Laayibeeriyaa Front Page Afrikaa jedhu waliin gaaffiif deebii geggeessaniin mootummaa Laayibeeriyaa waliin Yuunaayitid Isteetsi gara fuula duraatti waliin hojjechuuf barbaaddii jedhan. Keeniyaa, Gaanaa fi biyyoonni Afrikaa hedduunis dawaa sammuu adoochuu deddeebisuuf rakkoo isa waliin wal qabatetti duuluuf Yuunaayitid Isteetsi waliin michummaa uummatanii jiran. Heezar Meeriit ittaantuu ministirii dhimma alaa kan dhimmootii dawaa sammuu adoochuu kan sadarkaa addunyaaf seera eegsisuu duraaniiti. Dhiyeenya ibsa kennaniin Ameerikaan dawaa sammuu adoochuu deddeebisuu kan Afrikaa keessatti duuluuf investii akka gootuuf biyyoota Afrikaa dimokiraatawaa ta'an waliin daran michummaa akka jabeeffattu ibsaniiru. Dhaabolee dawaa deddeebisaniif yakkamtoota kanneen birootti duuluun dantaa Yuunaayitid Isteetsiif ta'a. Sababiin isaas nuti kan waltaanee hojjennu biyyoonni Afrikaa keessaa nageenyi isaanii akka eegamuuf akka badhaadhan barbaanna jedhan. Hojiin daldalaa akka sossoo barbaanna uummata waliin hidhata akka qabaatu feena. Gama biraan immoo michoota cimoof dandeettii qaban innaa horan ni wayyoofna jedhan. Biyyoonni innaa yakkamtoota dawaa deddeebisaniin saamaman jeeqamaaf malaammaltummaan mootummaa sirnaa dadhabsiisuuf uummataafis balaa ta'uu danda'a. Mootummoonni Afrikaa deddeebii dawaa sammuu adoochuu kanarraa akka walabooman gargaaruuf Yuunaayitid Isteetsi malaammaltummaaf hojiin yakkaa ni daangeffama jechuun abdatti. Ittaanaa ministiriin duraanii Meeriit akka jedhanitti dhaabboliin dhimma farra dawaaf seera eegsisuu irratti hojjetan kan Afrikaa keessaa dandeettii ofii cimsuuf mootummoota waliin walta'iinsaan ni hojjetu jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa.
amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.